Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamoota, jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyo isiniin kan jaalatu. Hordoftoonni chaanaalii keenyaa biyya keenyattis, biyya keenya ala kutaa biyyoota garaa garaatti argamtan akkam jirtu, akkam yoo nageessani, akkam turtanii. Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaatiif haa ta'u. Wareega yeroo Waaqayyoodhaaf wareeggattee raawwadhu jedha. Ergaa macaafa qulqullicha Salamoon macaafa ogummaa boqonnaa 5 lakkoofsa 4 gubbaa irratti Waaqayyoodhaaf yeroo wareeggatte raawwadhu jedha. Guyyaa har'aa kana wareega yeroo wareegnu maqaa eenyuutiin wareeguu qabna? Akkamittis wareeguu qabna? Wareegni kun immoo nuuf raawwachuusaa akkamitti beekna? Namoonni baay'een wareeganii otoo wareega isaanii hin xumuratiin yookiin immoo otoo hin kaffalatiin namoonni baay'een yeroo hafan ni agarra. Maarree barnoota kanarraati barumsa bal'aa, ergaa bal'aa, beekumsa bal'aa itti argattu waan ta'eedhaaf wareega keessan yeroo wareeggattan akkamitti wareeggachuu qabdu? Maan wareeggachuu qabdu? Maaliif wareeggachuu qabdu? Wareegni sun immoo yoom raawwatamuu qaba, yoom laatamuu qaba kan jedhu walitti ilaalla. Haa ta'u malee maqaa seexanaatiin, maqaa waaqa tolfamaatiin, maqaa wantoota garaa garaatiin wareega galuun hin danda'ama kan jedhu bal'inaatiin waliitiin ni ilaalla jechaadha. Namoonni baay'een maqaa eenyuutiin wareegaa jiru? Maqaa eenyuutiif wareega galchaa jiru? Wareegni kan ta'uuf maalidha? Isa jedhu akka laalluudhaaf maqaa eenyuutiin wareeguu qabna? Wareega keenya akkamitti kennuu qabna? Wareega keenya immoo yoom laachuu qabna kan jedhu bal'inaatiin ilaalla. Qulqullichi Salamoon macaafa ogummaa boqonnaa isaa boqonnaa 5 lakkoofsa 4 gubbaa irratti wareega kee yeroo wareeggattetti raawwadhu jedha. Kanaatiif egaa wareegni keenya akkamitti Waaqayyootiif kennama? Wareegni eenyuuf wareegama? Wareegni immoo xumuruu yoo baanne yookiin immoo laachuu yoo baanne rakkoo maalii qaba kan jedhuu fi gaaffii fi yaada isin kaastan irra dhaabadheetan namoonni eenyuuf wareegaa jiru? Akkamittis immoo wareega isaanii galchaa jiru kan jedhu akka laalluufan guyyaa har'aa kana barumsa kana waraabuu dirqame jechaadha. Macaafa ogummaa boqonnaa 5 lakkoofsa 4 kaasnee gaafa ilaallu warra dhibaawotaa isaan hin gammachiisu. Yeroo Waaqayyootiif wareega wareegde garuu yeroo wareegdetti akka raawwattu hin dagatiin. Isa wareegdes immoo raawwadhu jedha. Eenyuutiif? Waaqayyootiif. Eenyuutiif? Uumaadhaaf. Eenyuutiif? Uumamaaf otoo hin ta'in, waaqa tolfamaaf otoo hin ta'in, qaalluudhaaf otoo hin ta'in, xonqaayiidhaaf otoo hin ta'in, sheekiidhaaf otoo hin ta'in, hunda dursa wareegi laatamuu kan qabu, wareegni kan ta'u Waaqayyoo fi Waaqayyoo qofaadha. Waaqayyoo fi Waaqayyoo qofaadhaaf wareega keenya wareegna. Wareega jechuun waan dhaban, waan rakkatan, waan barbaadan Waaqayyootti himanii guyyaa isaa eeggatanii guyyaa Waaqayyoon dhimma kana yookiin immoo waan feene sana nuuf raawwatu galata isaaf dhiyaatu jechaadha. Wareega jechuun boo'icha imimmaaniitiin argamu Waaqayyootti himnee bara lakkoofne yeroo lakkoofne
baraanis daangessine baraanis otoo hin daangessin kan Waaqayyo irraa argannu jechaadha wareega jechuun. Wareegni imimmaaniin, boo'ichaan, sagadaatiin, kadhannaatiin argamaa jechaadha. Namoonni maaliif wareegu? Namoonni yoo dhaban wareeguu danda'u. Namoonni maaliif wareegu? Namoonni yoo dhibaman wareeguu danda'u. Namoonni maaliif wareegu? Namoonni yoo dhiphatan wareeguu danda'u. Fayyaa dhabuu isaaniitiif, qabeenya dhabuu isaaniitiif, daa'ima dhabuu isaaniitiif, eebba dhabuu isaaniitiif, nagaa dhabuu isaaniitiif, tasgabbii dhabuu isaaniitiif hin wareegu jechaadha. Wareega jechuun yoo ati waanan fedhu kana, waanan barbaadu kana, wantan fedhu kana naa laatte, ani immoo waan akkasiin siif taasisaa, siif raawwadhaa jedhanii Waaqayyootti himachuudha. Maatiiwwan Waaqayyoo waan nu barbaachisu rakkoo keenya, hanqina keenya Waaqayyo hin beekaa? Maaliif callise? Maaliif nuuf hin raawwanne? Maaliif callisee nu laale? Dhuguma Waaqni keenya Waaqa callisuudha. Akkuma ijoollee abbaa hin qabne, akkuma ijoollee haadhaaf abbaa hin qabne isin hin dhiisu. Waaqni jedhe amma nu dhiiseera, nu gargaaruu dhiiseera, nu faana ta'uu dhiiseera, waan nu barbaachisu nuuf qooduuf nu laachuu dhiiseera laata jennee gaafa ilaallu lakki. Waaqayyoon yeroo isaa waan barbaadamu, waan fedhamu, waan nuti barbaanne, waan nuti argachuu feenu Waaqayyo ni beeka. Garuu argachuun, dhabuun fedha irratti waan hundaa'u. Gaafa akkana jennu Waaqayyoon fedha keenyaan akka jiraannu bilisummaa nu laateera. Waaqa jaalalaati, Waaqa bilisaati. Bilisummaadhaan fedha keenyaan, jaalala keenyaatiin waan barbaannu gaafannee akka argannu Waaqayyo barbaada. Wareega jechuun waan dhabnu akka argannuudhaaf, waan nuu guutamuuf malu akka nuuf guutuudhaaf hubachiisuu jechuudha. Itti himuu jechuudha. Yaadachiisuu jechuudha. Dhabuu keenya keessatti ammam kiristaanummaan keenya jabaadha. Qoramuu keenya keessatti ammam kiristaanummaan keenya laafaadha. Kiristaanummaan keenya hanqinni isaa maalidha? Jabinni keenya maal fakkaata? Laafinsi keenya maal fakkaata? Kan beekamu dhabuuf argachuu keessatti, qoramuuf fayyuu keessatti waan ta'eedhaaf madaalliin isaan kanaa maalidha jennee gaafa ilaallu silatii jedhameetu beekama. Silat jechuun wareega jennaa. Wareega kana bira dabarree namoonni immoo maqaa qaalluutiin, maqaa xonqaayitiin, maqaa waaqota birootiin wareegan, keessuma maqaa uumaa dhiisanii, waaqa uumaa dhiisanii, waaqa namtolfeetiif uumaa dhiisanii uumamaatiif warri wareegan kun sirriidha moo sirrii miti? Gaafa akkana jennu kadhannaan, wareegni maqaa ergamootaa, maqaa qulqullootaa, maqaa raajotaa, maqaa ergamootaatiin ta'u sirriidha moo sirrii miti? Maqaa ergamootaatiin, wareegamootaatiin hin wareegama moo hin wareegamu?
wareega kan dhaga'u eenyudha kan jedhu kutaa lammaffaa barnoota keenyaatiin kan laallu ta'a. Kutaa tokkoffaa keessatti wareega eenyuu fi yoom akkamitti wareeguu qabna. Wareegnee immoo xumuruu yoo baanne rakkoo maaliin nu quunnama? Rakkoo maaliin nurra ga'a? Waaqayyoon waan feenu otoo wareeguu baanne iyyuu afaan keenyaan yoo himne Waaqayyoon nuu laata ture, nu dhaga'a ture. Waan barbaannuuf qabdii yookiin immoo akka nuuf raawwatuuf gaafannee erga hubachiisneen booda immoo waan kana naa godhii, waan kanan sii godha, sattoo maqqabal jedhama. Kennanii fudhachuu. Yoo ati qarshii 1000 naa kennite ani immoo waan akkasii sii godha. Dhugaadhuma isaa gaafa dubbannu gochaan Waaqayyoo nuuf oolee fi hojii inni nuuf raawwate qarshiin hin tilmaamamu. Meeshaan hin tilmaamamu. Waanuma kamiin illee kennaan Waaqayyoo hin madaalamu. Haa ta'u iyyuu malee akka yaada keessanii akka fedha keessanii isiniif haa ta'u. Waan wangeelli jedhuuf fedha keenya Waaqayyoon nun dhorku. ፍላጎታችን እግዚአብሔር አይከለክለንም። ለሚያደርግልን ነገር ቀብድ አይፈልግም፣ ካሳ አይፈልግም። ilma namaatu gubboo barbaada. Waan kanas raawwadha qarshii amma kana naa kenni. Keessumaa biyya keenya keessa sa'aatii kana waajjira ibsaa yoo deemtan, waajjira bishaanii yoo dhaqxan, waajjira lafaa yoo dhaqxan, waajjira kamii yoo dhaqxani, mana murtii yoo dhaqxan, waajjira poolisii yoo dhaqxan siin raawwadhaati waan amma kanaa kaffalii. Siifan kenna naaf kenni. Kan Waaqayyo garuu kana faana walitti dhufeenya tokko illee hin qabu. Waaqayyoon siifan kennaa naa kenniin jedhu. Na gaafadhu siifan kenna. Garaagarummaa guddaa qaba. Siifan kennaa naa kenniin fi siifan kennaa na gaafadhuun baay'ee garaagarummaa guddaa qaba. Namoonni amma waanan oolmaa sii ooleef gatii kana yookiin immoo waan kana na raawwadhu, waan akkasii kana naaf xumurii, immoo waan akkasiin sii taasisaa jedhu namoonni. Waaqayyo garuu amalummaa isaa keessatti waan akkasii sii raawwadheera, waan akkasii immoo naaf kennitaa, waan akkasii si taasiseeraati immoo waan akkasii raawwattaa. Xiqqoo kennanii namoonni guddaa fudhatan jiru. Waaqayyo garuu otoma wareegnee arganne iyyuu waan xiqqoo isaa laannee waan guddaa isarraa argan. Kanaaf har'a wareega gubbaa irratti maqaa eenyuutiin wareeguu qabnaadha mata dureen keenya akka hin daganne. Maqaa eenyuutiin wareeguu qabnaa? Maqaa qaalluutiin, sheekiitiin, dhonqaayitiin, waa biraatiin wareeguun hin danda'ama? Hin danda'amu. Maaliif inni waaqadha waan ta'eedha. Ani waaqni kee waaqa naaffaadha. Waaqota biraa akka hin waaqessine. Ani nan naafa yeroo ati waaqa biraa waaqessitu. Waaqa namtolfeetti gaafa ati bultu. Ani waaqni kee waaqa hinaaffaatii jechuudhaan dubbata. Raajii Yoonaas boqonnaa 1:16 gubbaa irratti namoonni Waaqayyoodhaaf, namoonni Waaqayyootiin garmalee sodaatanii Waaqayyoodhaafis wareega dhiyeessanii, wareegas wareeganii jedha. Agartanii kabaja Waaqayyootiif, ulfina Waaqayyootiif wanti dhiyaatu wareegadhaa jechaadha. Namoonni Waaqayyootiin baay'ee sodaatanii aarsaas wareegas Waaqayyoodhaaf dhiyeessanii jedha. Kun sabni Nanawwee qulqullichi Yoonaas erga lallabeetiin, erga barsiise, erga itti meetiin booda waan isaan raawwatanii uummanni Nanawwee ni baddii. Uummanni magaalaa Nanawwee kun jijjiguudhaaf, diigamuudhaaf, garagaluudhaaf gaafa jedhamu uummanni sun Waaqayyootiin sodaate.
wareegni waaqayyoof dhiyaatu wareega sodaa ta'uu qaba. Sodaadhaan qabannee gara isaatti dhufuu qabna. Yaa Waaqayyo, wareegni koo gochaa kee yoonaaf madaaluu baatu iyyuu, oolmaan ati naa ooltu oolmaa keetiin yoo wal madaaluu baatu, kootiin wal madaaluu baatu iyyuu, ani mana kee ni ijaarsisa, ani waan akkasii raawwadha, qarshii amma kanaan kaffala, xiqqaas wareegi guddaas wareegi, Waaqayyo ni dhaga'a. Wareegni maqaa eenyuutiin wareegamuu qaba? Yoom wareegamuu qaba? Seexanaaf wareeguun hin danda'amaayyuu. Seexanaaf yoo wareegne rakkoo maalii qaba? Wareegnee kennuu yoo baanne rakkoo maalii fidaa kan jedhu kutaa lammaffaa barnoota keenya itti aanuutiin ni barannaa. Har'aaf kanumaatiin nu haa ga'u. Wareegdanii beektu? Eenyuuf wareegdan? Wareegdanii yoo kan hambistan jirtu, kan galchitan yoo jirtu, irraa hir'isanii galchuu hin danda'ama. Keessumaa immoo yeroo wareegnu waan dandeenyu qofaa wareeguu akka qabnu kutaa lammaffaa keessatti waliitiin barannaa. Waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u, kan nu barsiise kan nu gorseef galanni haa ta'u, Waaqayyoon isin faana haa ta'u. Kutaa lammaffaa barnoota keenyaatiin nu eegaa. Chaanaalii keenya sabiskiraayii fi laayikii sheerii gochuun dagatinaan isin jedha. Nagaatiin naa tura.